Nagaanii fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irra kan jiru nan dubbisa. Isa booddee sagalee Waaqayyoo wajjin baran. Kana booddee Waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedha. Asumarra dhaabbachuudhaan sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Mata duree maaliif isa ta'uuf uumamne ta'uu dadhabne jedhu irratti sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla. Kutaa kana keessatti Waaqayyo Gooftaan nama gaafa uume aboo wajjin nama uume. Aboo wajjin gaafa nama uumu waan hundumaa irratti namni akka mootummaa qabaatuufidha kan inni nama uume. Qilleensa keessa kan balali'an irratti, munyuuqaa lafaa irra munyuuqu hundumaa irratti, warra bishaan keessa jiraatu hundumaa irratti, bineensota bakkee irratti namni akka mootummaa qabaatu aboo guddaa tokko wajjin nama uume Waaqayyo. Namni garuu isa Waaqayyo uumeef kana ta'uu dadhabeeti kan inni jiraatu. Maaltu akka isa Waaqayyo nu uumeef kan akka nuun hin taane nu godhe? Waan Waaqayyo nu uumeef kan akka nuun hin taane wanti nu godhe gowwoomsaa seexanaadha. Egaan isa Waaqayyo kutaa kana keessatti namni aboo haa qabaatu, namni waan hundumaa irratti mootummaa haa qabaatu jedhee isanni nama uume. Seexanni immoo dhufee seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti akka namni isa Waaqayyo isa uumeef sana ta'uu hin dandeenye namatti hime yookaas immoo haala mijeesse. Kutaa kana keessatti seexanni dhufee namaanii isin akka Waaqayyoo taatu yoo akkas gootan jedhe waan namni ta'uu hin dandeenye, waan namni gochuu hin dandeenye namatti hime. Baay'een keenyarraa aboo Waaqayyo nuu kenne qabaannee of harkaa qabannee hin jirru. Baay'een keenyarraa waan Waaqayyo irratti mootummaa nuu kenne irratti mootummaa qabaannee hin jirru. Maaliif yoo jettan jireenyi keenya karaa garaa garaatiin gowwoomfamaa oola. Seexanni jireenya keenya gowwoomsaa oola. Isa kaanitti qabeenya gurguddaa argisiise, isa kaanitti rakkina gurguddaa argisiise, isa kaan irratti lola kaase, isa kaan irratti immoo qorumsa garaa garaa kaase, seexanni jireenya namaa gowwoomsaa oola. Kaan immoo dirree hojii keessaa yaa'ee dirree hawwii keessa oola. Seexanni akkas taata, kana hojjetta, nama akkasii taata, akka ollaa kee taata, akka balufaa taata jedheetu sababii isa gowwoomsu namni baay'een dirree gowwoomfamuu keessa oola. Gatii kanaaf aboo isa Waaqayyo nuu kennetu nurraa molqamee mootummaa godhee isa Waaqayyo nuu uume garba taane akka nuun jiraannu seexanni biyya lafaa irratti nu taasise. Bara keessatti seexanni jireenya keenya gaafa gowwoomsu kaayyoon isaa inni guddaan hiyyeessa nu gochuu miti. Kaayyoon seexanaa inni guddaan akka nuun hiyyeessa taanu, akka nuun dhukkubsannee sireetti gallee ciifnu, akka nuun hiriyyaa keenya biraa balbala banamaa dhabnee manatti ol deebinee teenyuu barbaada miti. Seexanni wanti inni barbaadu inni guddaan, seexanni kan inni itti gammadu inni guddaan gaafa nuun kaayyoo Waaqayyo nu uumeef irraa kaa'annudha. Kanaaf seexanni gaafa hiyyeessa nu godhu hin gammadu, gaafa qabeenya keenya fixu hin gammadu, gaafa foon keenya kana dhukkubsataa godhu, gaafa xiyya ittiin darbate nu rukutu hin gammadu. Seexanni kan inni gammadu gaafa nuun kaayyoo keenya irraa kaa'annedha. Namoonni tokko tokko gaafa rakkatan seexanni na gammadaa'edha. Seexanni karaa inni ittiin nu dadhabsiisutu dhukkuba ta'uu danda'a malee karaa inni ittiin nu dadhabsiisutu qabeenya keenya fixuu nu rukkutuu ta'a malee kaayyoon isaa inni guddaan isa kana miti. Inni seexanni nurratti hojjetu baay'een isaa karaa isicha inni fayyadamee jireenya keenya kaayyoo Waaqayyo nu uume irraa kaachisuudha malee kaayyoon isaa inni guddaan isa miti. Kaayyoon seexanaa inni guddaan waan dhalanneef san akka nuun hin taane, waan Waaqayyo nu uumeef san akka nuun hin taane, kaayyoo Waaqayyo gara dachee kanaatti nu fidee fi akka nuun fiixaan hin baafnedha kaayyoon seexanaa. Mee Iyyoob irraa waan tokko baranna. Jireenyi Iyyoob jireenya seexanni isa qoreedha. Qoramuu Iyyoob keessaa Waaqayyos immoo harka qaba. Akka seexanni qabeenya Iyyoob fixu, akka seexanni dhala Iyyoob fixu, akka Iyyoob rakkataa ta'u kan eeyyameef Waaqayyoodha. Jireenya Iyyoob irraatii waan guddaa tokko barachuu dandeenya. Seexanni gaafa Waaqayyo wajjin waliin dubbii taasise, Iyyoob nama korra ija kee kaawwattee taaree gaafa Waaqayyo ittiin jedhe, seexanni waan tokko ittiin jedhe. Iyyoobiifis qabeenya waan kenniteef, Iyyoobiinis nama guddaa waan gooteef, innis gatii qabeenya qabuuf si jaallata malee utuu qabeenya hin qabu ta'e, utuu wanti inni qabu harkaa dhumeeti, innis akkuma namoota warra kaanii si jibbaa yookaan immoo si gana seexanni waan jedheefi Waaqayyo akka inni Iyyoobiin ilaaluuf seexanni eeyyamee fi gara Iyyoobitti seexana erge. Seexanni gaafa gara Iyyoob dhufee qabeenya isaa akka inni dhumu taasiseera, akka inni fayyaa dhabu taasiseera. Seexanni yeroo qabeenya Iyyoob harkaa fixe sanaa gammachuu tokkoyyuu hin arganne. Seexanni yeroo qabeenya Iyyoob harkaa fixe sana yeroo dhala isaa ajjeese, yeroo Iyyoob harka duwwaa ta'e yeroo inni dhukkubsate sana seexanni takkaayyuu hin gammanne. Sababii seexanni gammaduu dhabeef maalidha yoo jettan, Iyyoobitu kaayyoo isa ganama jalqabe sana, kaayyoo isaa isa guddaa sana addaan hin kunne yookaan hin dhiibne. Kaayyoon Iyyoob inni guddaan Waaqayyoon jaallachuudha, Waaqayyoon amanachuudha. Seexanni immoo akka inni Waaqayyoon hin jaalanne gochuu barbaade, kaayyoo isaa kanarraa isa kaachisuu barbaade. Seexanni waan hundumaa irratti hojjetee garuu
hamma dhumaatti iyyuu Iyyoob biraa gammachuu hin arganne. Sababiin isaa Iyyoob dhukkubsataa ta'us, Iyyoob qabeenya dhabus, Iyyoob dhala dhabus, wanti baay'een Iyyoob irratti ta'us Iyyoob Waaqayyoon ganuu hin dandeenye. Jaalala sakaleessa Waaqayyoof qabu sana hir'isuu hin dandeenye. Sababii kanaatiif seexanni gammachuu hin arganne. Arras egaa seexanni jireenya keenya irratti kan inni gammadu gaafa nuun dhukkubsannus miti. Gaafa nuun waan uffannu dhabnus miti. Gaafa namoota nurratti kakaasee akka nuun arrabsamnu, akka nuun tuffatamnu nu godhus miti. Seexanni kan inni gammadu gaafa ati kaayyoo Waaqayyo si uumerraa kaattudha. Seexanni kan inni gammadu gaafa ati karaa Waaqayyo akka irra deemtu barbaadu sanarraa kaattee karaa kan biraarra gaafa deemtu gammada. Hiyyeessa taatee karaa Waaqayyo irra jirta taanaan seexanni hin gammadu. Nama waan uffatu hin qabne taatee karaa Waaqayyo irra jirta taanaan seexanni hin gammadu. Jireenyi kee yeroo hundumaa dhukkubaan guutamee jaalallati Waaqayyoof qabdu, amantiin ati Waaqayyo irraa qabdu ammayyuu guddaadha taanaan seexanni hin gammadu. Kanaafiyyuu waan tokko sitti himuu barbaada. Waan tokkotti si jabeessuu barbaada. Kaayyoo Waaqayyo si uumeef irraan ka'atiin malee seexanni karaa ittiin gammachuu sirraa argatu hin qabu. Seexanni karaa ittiin jireenya kee irratti gammadu hin qabu. Kanaaf egaa seexanni jireenya namootaa kanarraa har'a kan nama baay'ee irraa gammachuu qaba. Maaliif ree kaayyoo Waaqayyo dachee kanarra nama fideef irraa namoota baay'ee waan kaachiseef. Maaliif ree namooti baay'een akka yaada Waaqayyootti dhiisanii akka yaada mataa isaaniitti waan jiraataniif seexanni mana namootaa irraa gammachuu qaba. Seexanni miindaa namootaa irraa gammachuu qaba. Seexanni jireenya namoota baay'ee irraa gammachuu qaba. Akka seexanni mana kee irratti gammachuu hin arganne godhi. Akka seexanni jireenya kee irratti gammachuu hin arganne godhi. Innis immoo akkamittiin maal gooteeti? Waaqayyo duukaa hiriiri. Karaa Waaqayyo sitti argisiisarra deemi. Jireenya Waaqayyo siif kennirraan ka'atiin faana Waaqayyo irraas immoo ija kee hin buqqifatin. Karaa Waaqayyo irra deemuu yaada Waaqayyo raawwachuu bari. Akkas taanaan seexanni jireenya keenya irratti gammachuu hin qabaatu. Walitti qabaan ijoo dubbii kootii waan Waaqayyo biyya lafaa kanarratti nu fideef ta'uu kan dadhabne seexanatu jireenya keenya irratti akka nu yaada Waaqayyoo fiixaan hin baafne godhee waan gowwoomsaa guddaadhaan jireenya keenya irratti hojjeteef baay'een keenya yaada Waaqayyoo fiixaan baasaa hin jirru. Kanaafiyyuu akka yaada Waaqayyoo fiixaan baasnu Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Biyya garaagaraa teessanii sagalee koo dhaggeeffataa kan turtan. An dubbii Waaqayyo kan isinitti dubbataa ture obboleessa keessan Galataadha. Akkasuma waa'illi koo na duukaa ture ogeessi kaameraa obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shaaloom nagaan turaa.